Harka fuunee abdiitii wayyeessaan jedhama miltoota eegirra chaanaalii keenya sabskraayibii gochuun dagatina irraa kan waliin ilaallu tekstii ediitarii fi biroozarii selektii gochuu jechuudha. HTML itti seenuudhaaf yookaan immoo web programmingidhaaf HTML kana koodii isaa barreessuudhaaf wantooti lama gahoodha. Isaanis tekstii ediitariidhaa fi biroozariidha. Tekstii ediitarii gaafa jennu asirratti wanti isin hubachuu qabdanii word processing software kanneen akka WPS yookaan immoo Microsoft Office Word faamiti jechuudha kan nu barbaachisu. Text editor warreen nuun jennu fakkeenyaaf kan built-in kanumti window gubbaa jiru notepadin jira. Fakkeenyaaf Mac faara immoo text editing faa jiru isaan kanadha jechuudha. Wanti barbaachisu malee Microsoft Office Word faamiti jechuudha. Gabaabaatti word processing software miti jechuudha. Wantoota nuun text editor irratti barreessinu taagota nuun text editor irratti barreessinu web browseriin immoo display nu godhu jechuudha. Text editor isin filachuu dandeessanii Atomii ta'uu danda'a, Sublime text ta'uu danda'a, Brackets ta'uu danda'a, WebStorm Notepad++ ta'uu danda'a. Akkasumas immoo browseriis Google Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer, Microsoft Edge wantoota barbaadan as keessaa filachuu dandeessu. Immoo akkaataa jalqabbii keessaniitti fakkeenyaaf amman Sublime fayyadama. Sublime as gubbaa irratti wantoota barreessu akka argaa jirtan kana fakkeenyaaf faayila tokkoon create godha. Asumaan save jedhu yookaan immoo new jedha asumaan new file save as desktop gubbaa irratti indexing jedha. index.html godheen okay jira. Kana booddee as gubbaa irratti taagotan barreessu amma fakkeenyaaf akkuma isin argitanii kun HTML partii dha jechuudha. HTML kana gubbaa irratti wantoota nuun asirratti barreessuun kalarii garaa garaa qabaatu wanneen kana save goona. Fakkeenyaaf save goone kun asirra jira. Gaafa bannu duwwaadha wanti tokko hin jiru jechuudha. Wantoota nuun asirratti barreessinu kan display nuuf godhu maalidha jechuudha. Text editor irratti wantoota nuun barreessinu browseriin immoo display nuuf godha jechuudha. As keessatti yeroo baay'ee indexii kanneen nuun jennu page home page itti fudhata inni yeroo baay'ee browseriin isa kanaafidha jechuudha. Fakkeenyaaf as gubbaa irratti hello Oromia yoon save godhee si yeroon refresh godhutti akkuma isin argitanii akka kanadha jechuudha nufa. Kana fakkaata jechuudha. Text editor ammaa fi notepad immoo fakkeenyaaf notepad yoo fayyadamne immoo notepad irratti fakkeenyaaf yoo fayyadamne isuma kana yoo goone akkaataan isaa gargaridha jechuudha. Akkaataan taa'umsa isaatii akkuma isin argaa jirtan as gubbaadha. Kun kana fakkaata asirraa kana fakkaata garuu hojiin isaanii lamaan tokkodha. Kanaafiyyuu akka kiyyatti akka namoota jalqabbeedha jiranii fi notepad osoo fayyadamtanii gaarii natti fakkaata. Ta'u yoo jettanis kana yoo fayyadamtanis baay'ee gaariidha jechuudha. Isa kanaafi kanadha jechuudha. Wantoota nuun bifa tekstiitiin barreessinu kana asii display godha jechuudha. Warreen kun immoo fakkeenyaaf taagii warreen jennu warreen kana jechuudha. Kun open taagiidha warra akkasii. Warra akkasii immoo forward slash qaban kun immoo indi taagii jenna jechuudha. Kanadha browserii fi amma asirratti Chrome fayyadamaa jira. Isa kanadha. Kutaa itti aanuun wal arginaa irra deebiin kun miltoota eegii chaanaalii keenya subscribe gochuun hin dagatina. Galatooma.